Ashamarka kafunee kamooltoo hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee isinitti hima. Jalqaba irratti immoo hangafoota oduutiin eegala. Yaa'iin idilee kurnaffaa waggaa shanaffaa bara hojii caffee jaaffaa boru eegala. Obbo Geetaachoo Raddaa Johaar Mohaammed jibbaa dhuunfaa Piraayim Ministeer Abiyyi Ahmad irraa waliin qabu faayidaa biyyoolessaa walitti makuu hin qabu jechuudhaan qeeqaniiru. Gamtaan Afrikaa fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanii michooma isaanii cimsuuf kutannoo qabaachuu isaanii ibsan. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan buufata ijoo Siiriyaa keessatti lolli ICC itti gaggeeffamaa ture irraa guutumatti ba'uu ishee beeksifte. Egaa hordoftaa fi daawwattoota JMN kana hanga ammaa isinitti hangafoota oduuti amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Yaa'iin idilee kurnaffaa waggaa shanaffaa bara hojii caffee jaaffaa boru kan eegalu ta'uun himame. Yaa'ii idilee kurnaffaa waggaa shanaffaa bara hojii caffee jaaffaa boru eegalu isaa ibsameeti jira. Afyaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan yaa'ii idilee kurnaffaa waggaa shanaffaa bara hojii caffee jaaffaa boru sa'aatii 3 irraa eegale ifatti kan banamu ta'uu isaa ibsa miidiyaaleefis kennaniiti jiru. Yaa'ii kana ilaalchisee kokosni dubartoota filatamtoota miseensota caffee Oromiyaa gurraan dhala 4 bara 2018 dursanii argamuudhaan dokumantiiwwan yaa'ichaaf dhiyaatan irratti marii taasisan kan turan ta'uu eeruudhaan miseensi caffee gurraan dhala 5 hanga 6 bara 2018 marii garee guyyoota lamaaf taasisaa turuu isaas xumuree jiraachuus himaniiru. Yaa'ii caffee boruu ganama irraa eegalee ifaan kan banamu yoo ta'u immoo ajandaalee yaa'ichaaf qabaman irratti gurraan dhala 7 hanga 8 bara 2018 mari'ata jedhamee eegama. Yaa'ichi gabaasa raawwii karoora hojiiwwanii qaama raawwachiiftuu baatiiwwan 6 darban wixinee labsii tokko muudama abbootii seeraa fi ajandaalee biroo yaa'ii kanaaf immoo qabaman dhiyaatan irratti marii kan gaggeeffamu ta'us dubbataniiru. Aangoowwan hordoffii fi to'annoo argaman gabaasa daawwannaa badhe irratti marii ni taasisas jedhamee eegama. Yaa'ii idilee kurnaffaa waggaa shanaffaa bara hojii caffee jaaffaa boruu eegalu kun immoo ciminaa fi hanqinaalee mul'atan irratti mari'achuun kallattii gara fuulduraatti kaa'uun ni xumuras jedhamee ibsameeti jira. Obbo Geetaachoo Raddaa Johaar Mohaammed jibbaa dhuunfaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmad waliin qabu faayidaa biyyoolessaa walitti makuu akka hin qabne qeeqaniiti jiru. Obbo Geetaachoo Raddaa fi Johaar Mohaammed gidduu jiru garaagarummaa ilaalchaa dhimma dippiloomaasii fi faayidaa biyyoolessaa ol guddachaa dhufuu isaas ibsameera. Obbo Geetaachoon tarkaanfii mootummaan fudhatu hundaa dogongora jechuun dhiyeessuun qeeqa bu'uura hin qabnedha jechuudhaan immoo Johaariin qeeqaniiru. Garaagarummaa loojistikii jibbaa paartii fi dhimma biyyaa adda baasuu dhabuun kee jechuudhaan immoo Johaariin qeeqaniiru. Dhimma Suudaanii fi deeggarsa irratti Geetaachoon gabaasa Rooters eeruudhaan waan baay'ee dubbatanii jiru tokko immoo mirkaneessaniiru. Galma ibsichaa keessatti immoo Itoophiyaan dhimma Suudaan keessatti ilaaltu qofa ta'uu hin qabus jechuun ibsan. Yeroo Masriin faayidaa ishee kabachiisuuf Suudaan keessatti sochii gochaa jirtu Itoophiyaan immoo dhimma biyya ollaa ishee irratti callistee ilaaluu akka ishee miidhuu agarsiisa jechuun dubbatan. Deeggarsi humna Rapid Support Force waliin qabamu akka waan adeemsa tarsiimoo Itoophiyaa ibsameeti jechuudhaanis ibsaniiru. Xiinxala isaatiin immoo Geetaachoon akka jedhetti Johaar dhimmoota tarsiimoo hubachuu dhiisee odeeffannoo qofa irratti hundaa'uudhaan immoo seenaa sobaa uumuuf yaala kun immoo xiinxala isaa laafaa godhaa jira jechuudhaan immoo dubbateetti jira. Gamtaan Afrikaa fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanii michooma isaanii cimsuuf kutannoo qabaachuu isaanii beeksisaniiru. Gamtaan Afrikaa fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanii bakka bu'iinsa Afrikaa mana maree nageenyaa dabalatee ajandaawwan gama hedduu irratti tumsa qabaachuu cimsuu akka itti fufan beeksisaniitti jiru. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa gurraan dhala 7 fi 8 bara 2018 teessoo gamtichaa Finfinneetti adeemsifamu irratti ibsameera. Dura ta'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mohaammed Ali Yusuf yaa'icha barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guutaree waliin mari'ataniiru. Marii isaanii nagaa fi tasgabbii naannawaa misoomaa waaraa fi jijjiirama dinagdee hunda galeessa irratti kan xiyyeeffate ta'us ibsame. Dameen industirii Afrikaa dabalatee gatiin jijjiiramaa fi caasaa guddinaa fi carraa hojii uumuu fi tasgabbii waaraa fi gahee furtuu akka taphatanis ibsameera. Dura ta'an Koomishinii Mohaammed Ali Yusuf muummichi gamtichaa fi dhaabbata biyyoota gamtoomanii haala addunyaa hin tilmaamamne keessatti nagaa tasgabbee fi walitti dhufeenya waaraa mirkaneessuuf murteessaa ta'us dubbataniitti jiru. Barreessaan olaanaan Antooniyoo Guutaree gamtaan Afrikaa michuu
tarsiimoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii ta'uu ibsuudhaan Afrikaan immoo nagaa addunyaa tasgabbii fi fooyya'insa sirna gama hedduu fi keessatti gahee olaanaa qabaachuu ishee dubbataniiru. Marii kanaan immoo mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti fooyya'insa ariifachiisaa akka barbaachisuu fi Afrikaan mana marichaa keessatti bakka bu'iinsa dhaabbata argachuu akka qabdus kaasaniiru. Hoogganaan kun immoo sirni faayinaansii addunyaa akka fooyya'uu fi Afrikaa tajaajila faayinaansii haqaa akka argattuuf hojii waliin jalqabame cimsuuf itti fufuun walii galaniiru jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaata ammoo duuba argama isinitti hima. Ameerikaan buufata ijoo Siiriyaa keessatti lolli ISIS itti geggeeffamaa ture irraa guutumatti bahu ishee beeksifte. Mootummaan Ameerikaa buufata waraanaa murteessaa Siiriyaa keessatti argamu kan bara 2014 irraa eegalee lola garee shororkeessaa ISIS irratti geggeeffamaa turee fi tajaajilaa ture guutumatti gadhiisuu isaa beeksiseera. Ajajaa waraanaa giddu galeessaa Ameerikaa akka ibsetti immoo kibxata darbe baaseen akka beeksisetti humnoonni isaanii gurraandhala 11 buufata altaanii fi irraa sirnaa fi karoora irratti hundaa'een bahuu isaa beekse. Buufanni altaanii fi daangaan biyyoota Siiriyaa, Joordaanii fi Iraaq walii wal qunnamsiisu irratti kan argamu ta'us ibsameera. Buufanni kun bara 2024 keessa yeroo mootummaa Baayidaan jalatti gareewwan Iraan deeggaramanii fi haleellaman loltoota Ameerikaa 3 ajjeesan hedduu ammoo madeesseeti jira. Ministeerri ittisaa biyya Siiriyaa gama isaatiin immoo ibsa baaseen humni waraana Ameerikaa buufata san dabarseera jedhee beekseeti jira. Humnoonni Siiriyaa immoo daangaa sana irratti bobba'uu jalqabuu isaas ibseeti jira. Tarkaanfiin kun murtii mootummaa Tiraampii bara 2019 booda labsame ta'us hordofee ta'us gabaafameera. Yeroo sana Ameerikaan erga ISIS lafa qabattee turte keessa ari'amee booda buufatawwan ishee Siiriyaa keessatti argaman xiqqeessuuf karoorfate ta'us himameera. Haa ta'u malee ajajaan Admiral Bireendi Kooberii akka ibsetti immoo Ameerikaan ammallee sodaa shororkeessummaa ISIS irraa dhufu kamiyyuu deebisuu qophaa'aa ta'us beekseera. Kooberii isaa keessatti immoo humnoonni Ameerikaa bakkuma jiranitti sodaa ISIS kamiyyuu ittisuuf qophaa'aadha jechuun dubbatan. Dhiibbaa irratti gochuuf itti fufuun immoo nageenya Ameerikaa fi naannoo eeguuf murteessaa ta'us dubbateeti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffame kana fakkaata. Hangammaa waan nu hordoftanii nu daawwattaniif galata guddaa qabdan isinii jecha miidiyaa keenyaa follow, like, share, subscribe gochuudhaan yaada qabdan immoo komentarra nuuf kaa'aa.